Milala kam tilati. Baay'ee cimtuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo gabaabaatti maamila Afrikaa fidaa jirti. Anaan baay'ee na dinqee jira. Hojii kana milkooftee jennaan koomishinii guddaa argatti. Ani kanan jedhu. Hiriyaa keetii miti akkamittiin beektu? Yeroon immoo amala meelus mati beektuudhaan akkamittiin beekanii? Sanarratti immoo waan tokko waan jettee iyyuu qabdu. Awaana ajaa'ibu namni yoo tiballeessites kanatu badee sanatu badee kana sirreessituu naan jettee waan rakkina tokko iyyuu hin qabu. Mee yaada akkamitti namni lafumaa kee nama cufu? Baay'ee gammadeera. Baay'ee. Maal ammoo nama kanaas gammachiisa? Eegumaan si argadhe hojiin koo hundi naamni ka'aa jira dhugaa. Waan hojiilee cufatanamu. Inni nuuf dhugaa. Ati naaf carraa kooti. Siinan meelaalaan natti jijjiiramtee dheeraa amachuu jalqabeeraa jechuudha. Nama miti. Maalidha ree? Hiriyaasaadha miti. Waa'ee abbaa koo haasa'uun barbaadu. Maaliif? Abbaa koo birrii fedhanii ajjeesan kaa? Ifama bofraa. Rakkoon qabu. Hanga yoonaa si gaafachuu dhabuun kun ajaa'ibeera. Waa'ee maali? Maqaa waajjira keetii maal jedhama? Maalitti argi? Ajajaawi. Ammaree bukan nagaawata. Maaloo Siinaan hojii baay'een qaba. Kanarratti akka duraanii sana waajjira sagal ba'uu danda'u. Hoogganaan keenya ammaa kun baay'ee sireessidha. Maali kana mara mana dhaagalte moo hojii dhiisiin siin jedhe saatiidhaa kanaa kee fayyadame siin jedhe malee. Siinaan ati immoo mormii jaallata. Sitti maan jiramti siin galuu isiifi? Gaafa hojii fixu siin bilbilaan siin jedhe. Harmees waan yaadeef boruu achumaan deemnee ni ilaalla. Furniture all like. Obbo akkuma barbaadan galta akkuma barbaadan baatu miti. Xiqqoo maatii ture kanarra bu'ennaan ariifadheetiin deema. Bilbiluun sin irraan turre? Dhimma kanaafan deema dhameen bilbilamu? Ayyeen xiqqoo waan na muddeeffannee rakkadhe maatii dubbisuun deeme kanaaf dhiifama guddaa. Ilaali yeroo inni tokko irraa nafee inni kun immoo irra dhufe. Kabaja isaan qaban hojiif argaatanii ijoolleen kun. Eenyu tafee? Mee sadii siitii mee gara hojiitti deemi garuu yeroo biraadhaaf manni kun bakka itti biddeen hojjetanii achaartanidha kabaja kennaafi maaddii keessaniif. Haalli hojii qaban kan akkasii waan baay'ee qaba. Yaa ta'u mee maal akkana baduu natti? Waan siin mari'adha jedheen wantichi garuu sirriidhaaf sirrii mitiisaa xiqqoo isheen rakkiseeti. Maaliin? Maal sitti fakkaate? Miilaala surprise gochuun barbaade. Guyyaa dhaloota isheetti kabajuuf ga'e moo? Maal guyyaa dhaloota isheetii yeroo darbe kabajamne guyyaa dhaloota isheetii kabajna. Natti heerumtaa ta'ee gaafachuufi. Sirriitti yaaddee garuu? Amma yeroo sirriitti fakkaata? Ilaali yeroon ani miilaala sirriittan jaalladha. Isheenis parsantii 100 akka isheen na jaallattu beekamaadha. Hin shakkitamoo ati? Annan shakkachuu koo kan taane siin amala meeluu beekta miti. Waan itti fakkaanii fakkeessitee wanti gootu hin jiru. Tarii. Ishiin ta'u yoo siin jette lapheen kee kan cabne. Ilaa yeroon maal sitti fakkaate? Dhugaa dubbachuuf addunyaa kanarraan wanti na gammachiisu yoo jiraate miilaalaa fuudhee ijoollee horii maatii dhaabbadhee jireenya jiraachuudha kanan barbaadu. Sanarraan haati koo yeroo hundumaa waa'ee fuudha kootii yaaddi. Anis fedhii koo ishee gammachiisuudha. Siinaan
miilaan nama bultii ijaaruu akka hin barbaanne irra deddeebistee waan sitti himteef. Amma sarpiraayiz gochuu keen dura ishee wajjin teessanii osoo irratti maratanii gaariidha jedheen. Sitti fakkaatu. Waan hundaafuu yeroo xiqqoo kenniif hunduu hin sirrata. Yaa ta'uutii amma mee isinis hojii jabaadha tasgabbaa'e. Anis gara hojiin deemee natti barfata waan ta'eef. Tole, hojii tanaan deemu. Tole. Jiraata. Aha, Melo. Eh, Akkam? akkam harsa? Naguma? Naguma. Hojiin akkam? Bareedu. Jawaadha. Ayi, Nora. Oh, Robson. Akkamitti akkan gammadeessitii himuu danda'u? Baay'een siin boode. Sitti hin ture yoo ni yaadatta ta'e caalbaasiin harka keenya keessaa akka hin baane. Dhugaa dubbachuudhaaf ana ammayyuu amanuu hin dandeenye. Caalbaasiin ati mootee jira, milkaa'umsi kana biraan immoo kaampaanii meelalaan fidee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu isinitti boode. Amma laaqana naaf feeruu dandeessaa? Maaloo baay'ee natti tola. Abaanu natti tola hedduu. Abaanu kaa. I see. Meelala, saallaa kanaa giyya? Gaya rasan jalqabeen xumuree deemu qofa. Baay'ee gaariidha. Caalbaasii Robson galchee mo'ee jira. Ogaa? Waaw, namatti tola. Milkaa'inni kan keessi moo jira. Hedduun isin hin boone. Maaliif inni sanbata kana isin hin affeeru? Annatti tola. Baga gammadde yeroo ibsa. Atis baga gammadde. Yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina guddaa galmeessiteetta. Galatti. Laaqanaaf ba'aa jira. Tarii namni barbaadu yoo jiraate nuuf bilbilisuu waan dandeenyuuf. Ayi. Tole, jedhe. Yeroo gaarii. Ati intala Fayyisaati? Eeyyee. Ekkiti abbaa keenyaa yaam. Tole. Abba. Oh! Namni isi waamaa jira. Eenyu? Ani hin beeku. Obbo Tolaa akkam jirtu? Fayyisaa. Oh! Qarshii kiyya sa'aatii 24 keessatti naa kaffaluu baannaan manicha kan koottaa. Maaloo Obbo Tolaa? Maaloo?
ijoollee kana eessaan annaqa? Boolla kamitti annaqa obbo Tolaa maaloo yeroo naa kennaa. Dhageessaa. Dhageessaa carraa kana siineen eegaa ture. Garaaf siifna hin qabu. Hanga boruutti maallaqa konaa kaffaluu baannaan manicha nan dhuunfadha. Obbo Tolaa ijoollee deemaa. Maaloo ijoollee kana haadha maleen guddise beektu. Maaloo yeroo naa kennaa. Eessaan annaqa? Qarshii kana yeroo lakkooftee fudhattu kana yaaduu sirra ture. Hanga boruutti yeroo qabda. Kana immoo harka keetiin naa mallatteessite. Maaloo obbo Tolaa. Maaloo dhiifama naa godhama. Deema obbo. Abbaa dhiisi bakka. Abbaa dhiisi bakka. Obbo Tolaa, abbaan koo haa tokko taanaan yoon si dhiise ani mee ilaalaa miti. Caljali micaa. Firaa'ol waan ani itti si balleessu barbaade argachuun kun abbaa kootiitiin kan dararamaa jiru ana. Timmoo gatiin kaffalta. Obboleessi kee kun akkana. Dhugaa isin hin danda'amne. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii keenya baay'ee xiyyeeffannootti kan inni hojjechaa jirra. Ati garuu dhugaa akka baddee miti sitti bareedee jira. Galatoon bareeddu ko. Hojichi xiqqoo baay'ee wiizii nama godha. Ta'us garuu gammachuudhaan. Gammachuu ta'uu keetti immoo baay'ee natti tolee jira. Gammachuun kee immoo gammachuu godha kana beekta miti. Waa'een koomishinii keessanoo akka duris ta'uu baatu gaariidha. Gara fuulduraatti immoo abdiin qaba. Hiriyaan koo jiraatte cimtuu akka taate sulmayyuu shakkiin qaba. Siinaanii wajjin hoggamu wal agartu? Darbee wal argina. Siinaan akkuma beektu dhagaa. Gaafa wal arginu haasaasaa jalqaba. Haasaasaa soggoogaa sana. Obboleessi keessi immoo nama salphaa. Nama cimaa. Cimina kana garuu abbaa isaarraa akka fudhate beekamaadha. Anillee akka abbaa cimaa miti. Yuunivarsiitii galee barnootaan argadhe caala. Isa bukkee deddeebi'ee kan argadhetu caala. Garuu immoo inni dhaabbata kana guddisuudhaaf amma makkanni ifaajee mul'ise. Hawwiin koos nama inni ittiin boonu ta'ee argu ture. Firoo, waggaa takkaafillee ta'u hojii kee arganii jiru. Yeruma hundaa akkuma siin boonaniin ture. Maaliif yeroon itti hime?
Bor arfan keenya akka keenya durii yeroo gaarii dabarsinu wajjin hin baane. Bareeddu koo. Osoo ta'ee anillee baay'een gammadaan ture. Garuu hin danda'u boru affeerraa laaqanaan qaba. Sanbataan hojiin gala jettee akka nama kofalchisne qofa. Lakki. Akkas miti ati waa'ee hojii kana nan dhiistu miti. Boru affeerraa laaqanaan qabata hoogganaa qofaan. Hoogganaa wajjin affeerraa laaqanaas jalqabdanii. Eeyyee kun maal rakkina qaba jetteetu. Caalbaasii guddaa tokko mo'annee anis maamiloota haaraa hedduu fidaan jira kanaan waan gammadeef wal faana kabajna jedheetu. Dhiisii malee meeluko. Hoogganaa wajjin walitti dhufeenya akkasii gaarii natti fakkaatona. Maaliif? Obbo Tolaanii anaafis abbaadhaa ol turan. Gorsi isaanii, dheekkamsi isaanii, waan isaan na godhan hundi abbaadhaa walitti akka hin laalu na godheera. Garuu maal godha? Namni jaallatan nama waliin hin turu. Ifama waan darbe kaasan yaala keessa sin gashee miti. Bil hojiin kee akkami? Gaariidha. Baay'ee jaalladheen jira sirriitti. Jaallatte? Roobsan itti mimiin waliin hojii hojjettu. Itti kaatee moo? Dhugaa isaatiin maaliif nu waliin hojjettu baay'ee nutti tola. Roobsan firooti yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan himee jira. Ani biiroo keessa taa'anii callisanii waraqata gaggalagalchuun natti hin tolu. Amma hojii dhuunfaa waan ani eegaleeruuf hojicha baay'ee jaalladheen jira. Haa ta'u akkas taanaan hojii ishee eega jaallatte. Keera takka. Si fuko. Baate? Dhufe. Amma manga. Tole. Deemaa tan jiran. Maaliin eessa deemuuf? Boruu obboleessi kee sagantaa waan qopheessaaf har'a siifan hin argachuun qaba. Anoo nan jira? Saganticha keessa? Abbaan sagantichaa isumadha. Isuma iyyansiifadha. Nagaatti. Okay, ciao. Bilu. Affeerraan borii miilaalaadhaaf roobsan caalbaasii tokko mo'anii jiru. Anis gammachuma sanaa fedhan affeeruu barbaade. Meelaalaa jechuun hojjettuu haaraa yeroo dhiyoo kana qacaramte sanii? Eeyyeen. Isaanii hojjete. Atis dhufuu hin dandeessa turte. Garuu immoo ishee hojii waan hin beekneef dhimmi kooftaa jedheeni. Lakki natti hafu. Dhimma hin beekne callisee dhaggeeffachuu waan natti ta'uuf. Sana irratti immoo hiriyoota wajjin sagantaa waan hin qabuuf achi deemuudhaaf fooyyee. Kuni baroon addaan qabu. Kana irratti ana qofaa miti kan inni affeere. Hoogganaan koo dhiyoos nafaan affeeramee jira. Kanaaf affeerraa waajjiraatii jedhi fudhadhu. Itti yaadi garuu sirriitti. Siinaanoo itti himteettaa beekaa kan? Maalan itti himaa? Meeluu akkasitti hin gaddinuu dingatee dhageenya. Dhiisatti waa'ee siinanii yaadda hin nyaadhu. Maal jechuudha? Warra namaan hojjetan faana laaqana nyaadhaa bunan dhugaa jedheen yeroo hundumaa sarraa eeyyama fudhadhaan. Akkas jechuudha miti. Akkam jechuudha? Akka tasaa yoo si arge maaltu itti dhaga'ama teessee yaaddeettaa mati? Homtuu wanti itti dhaga'amu hin jiru. Waanuma duri itti dhaga'amutu itti dhaga'ama siinan taanaa wanta haaraa hin qabu. Meelu maaliif akkasitti jijjiiramte garuu? Kun jijjiiramuu miti. Homaafiyyuu yeroon isaa gaafa ga'u wanti hundumtuu hin beekamu. Maal taates dhukkube moo? Xiqqoon adda beela. Kaatee raftuure? Ammoon arrafa. Ganama sanbata waan ta'eef xiqqoo ciiseen barfadhadhe yaadeeti. Ituu jennu meelaal maal taatee baddee? Nagaa isheeti miti? Nagaa isheeti. Borfidiinii kottootu xiqqoo ishee asitti bashannantuu bunan isinii danfisa. Bor hin dandeessu hojii qabdi. Maal bor sanbata miti? Waajjira isaaniitu waliin ta'anii bakka wayii deemu. Akka bashannana wayii jechuudha? Moo sobdeeti?
Lakki. Mi'a ta'u kaame. Guyyaa masitti tole fidiitii kottu amma ka'eetii rafinsiin jedhu. Tole. Tole yaa. Kooftammoo? Haa ijoollumaa ijoon ja'a? Hoo. Ati jalafummaa kee kana dhiisee naan Robson, osoo wala koo beektu moo? Yaada ta'e yeroo gibbii jiru sana ijoollee durbaa jedhu buttee ilaalte. Nama qalla maaliif sitti fakkaata? Yeroo baay'ee akkuma wajjin ciistu sana akkuma itti beektu jimbaan wajjin galla waan baay'ee sana gala. Kanaaf natti Isiisiin jedhe. Amma yoo takkanatti ta'uuf amma nama guddaadha dibata. Gatia. Galata. Akkam? Barfannee miti? Lakki, xiqqoo si dursine malee hin barfanne. Baay'ee musti bareeda. Galata. Meelala. Maali waan jalaaftee fakkaata? Waajjiraan alatti akkasuma moo? Dhugaan jette Robson. Xiqqoon callistee miti? Lakki callisuu miti. Hooggantoota qofaana bifa kanaan wal argee waan hin beekneef xiqqoo ishee. No way, kun iddoo hojii miti. Firii ta'e taphadhu malee? Galata hin qofraa. Nama miti. Yeroon. Ati yoo xiqqaate gama kanaan sirriidha. Gaa'ilan barbaadu hin jenne garuu waan mana koo barbaachisu wanta tokko sirreeffadheen gara gaa'ilaatti dhufnaa jettee malee. Waan si ajaa'ibu meelaalaan sababa gaa'ila baqatuuf sababa tokko hin qabdu beeke. Garuu siinaan jalqaba gaafa wal agartan waa'ee bultii akka gaditti hin kaasne waadaa galtee turte. Yeroon inni sirriidha. Garuu immoo namni gaafa walitti dhufu jireenyuma dhaabbachuudhaaf natti fakkaata. Dhaawwatuma dhaawwataa natti siqaa deemtuun waan akkasii yaaddee waan ani yaadeef. Kanaaf maal yaaddere? Dhugaadha waan ani yaadu yoon beeku yeroo. Isheenis baay'ee akkan jaalladhu waan beektuuf akka kana taati. Tarii na dhiisuu yaaddes ta'uu danda'a. Miilaan akkamitti dhiiftee nama biraa jaallatti? Ni beektaa malee ishee xiqqoo rakkisaadha. Shakkii tokko malee si jaallatti. Mee maal jedhure yeroon? Yoon bilbileef bilbila koon kaastu. Yoon saatii laaqanaatti tola garreedhe moo baay'ee iyyiti. Egaa waan biraa yaadde maaliif sitti nim ture? Ati of to'adhu mee? Bro, look at nama tahu jalan tu. Kau ala tu tidak tegur serius fakkat tu. Pula salah tu sebab tu mana kamu? Wan, anak tu sulit tu sebab itu. Bro, look at nama tahu jalan tu. Akan tu fakkat tu. Fraun, melala wan sulit sebab tu nanti fakkat. Mee yaadi yeroo sa'aatii yeroo kanatti na wajjin ta'uutu irra jiraatu arroogganaan kun tokko laaqana na afeer inni kun immoo irbaata na afeer sababa dhibba meeqa dhiyeessiti. Siinaan waan hin taane sammuu keetii yaaddee of hin jeeqin.
Farniicharii Ollaayik. Siinaan waan hin taane sammuu keetii yaaddee of hin jeeqin. Siinan. Oo. Attam. Nagaa keetti. Fayyuma. Keessummaa wajjin jirtaa? Attam. Nagaadha. Jirtaa? Taa'e. Keessummaan qabaa itti namatti bilbiltooti. Kun keessummaadha waan. Yookaan as gaalaariyaan kee yookaan immoo fuudhanii mana kaa'anii shaggee bareeddu tokko fidaniitu yeroo keessummaan dhufu buna namaa danfisti. Ayyee sumaaf as manatti fiigee dhufe. Haa ijoollee si'ana. Mee taphadhaati shaayii danfisteetta moo laaqana nyaattaniittu? Rakkoon qabu waayyo. Wama rakkoon qabu. Maal rakkoon qabu jetta haasa'aa nan dhufa. Firaa'ol jechuun baay'ee nama taphatu. Baay'ee nama firii ta'edha. Hojii irratti garuu baay'ee siiresi. Kanaan ala baay'ee nama gaariidha. Gaarummaa isaa kana garuu abbaa isaa irraa fudhate. Abbaa Firaa'ol obbo Tolaa jechuun baay'ee nama gaarii ture. Maali mee ilaala? Taphadhu malee? Dhaggeeffachaa hin jiru. Mee maal gochuun akkanarra jiru sirriitti yaada. Isheenis miira addaa akkanaaf qabdu irratti argitan jira. Ani sisuman jedhee. Ishuma kana fiigdee dadhabde miti? Ani akkasii gaa kana. Tarii sagantaa biraan qabdu yoo ta'e damee biraa dhaabanuuf yaadnee jirra. Kanaaf osoo si fuudhee deemee agarsiisee natti tola. Garuu immoo sagantaa biraan qabdu taanaan guyyaa biraas agarsiisa. Lakki ani sagantaa biraan qabu. Hojii dhaabaanaan garuma manaan deema waan ta'eef homaan. Maaliif hin kaastu? Ankarin jira. Siinaan amma qophaa isaa ta'u maaliif hin hojii hin baane? Bilbilaanis hin dhufu naan jedhe.